Ammaan hojii gagguuratti gagguuri kan bakka kana goota geeleeti dhala ammaan tanaa kan yaaddoo aadaa fi ati goo waadaa hagammaa hora. Geeleeti ammaan goo waadaa kabajaa jaarsa xiyyaati mayyaan tan irraa hin delegaa galgala kana na bulchuun qabaa murree xiyya kabajeeti malee bara. Kabajaan waan akkanaatti keessatti geeleeti bee huccuuti gagguurii kan haadhi. Kabinaan hawwachuu dhiigi huccuu wanni wanta jechuun dhiigi sarara dhiigi huccuu. Hoseen hommeen seenna. Miskin akka nama maaliif jettu fa'i? Hai, maa kana godhata murreen bagaan godheegaa maa rakkoo qaba kun? Hai. Adaba godheeta. Adaba godhe. Isin kaleessa namiite zee arra mana kiyyaa yoon ari'e garaa qabdii rakkoon taan irra bu'uu dandeessi. Akkaan useen jiraanne Yasmiinustuu waliin jiraachuun hedduu rakkisaadha. Meekkamumaan godha. Hai. Bareedduu jettee moo silkii jaarsa xiyyaa keessa maal laaluu jirtaan? Askanni silkii maal eeguu jirtaan? Hai. Footoo xiyyaa fi jaarsa xiyyaa si bareede wal cinaan bareennu dees jennaani bara. Yesin maal yaa'in qoyi? Kottaa mees filachuu wayini si. Otra vez. Koyan kaninan du abbaan manaa ana muusi. Hai abbaa mana xiyyaa manni keetu makaa. Egaa abbaan manaa na ta'e qaleessa gabbaastee uffata dhiisiste. Daleedus fakkaatee qoy. Ati hoo maal balleessitee dhiqaysiin guyyaarraa kanas ka'u jiru. Homaan balleessinee jetta silkii namaa fuudhanii dhaaluun takka faarra badiidha. Ati hoo maaltu silkiin si ga'e garaa qabdaami manni keechi gadiime gaddiimtee ciistu. Baga jeenii ilmoo bakka irraa fiddee umbee hubbamaan dararti. Kan mana kana dhufu biyyaa hoo annuun Eedee mati hara mana keetii ciisii wayyaa. Isin deemtee ati hoo ammaan